Paartilee siyaasaa filannoo waliigalaa biyyaalessaa marsaa torbaffaa bara 2018 dorgomaa jiraniif sagantaan carraa baasu yeroo qilleensaa bilisaa geggeeffame. Sagantaan carraa baasuu kunis boordii filannoo biyyaalessaa fi abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaan kan qophaa'edha. Paartileen siyaasaa yeroo qilleensaa carraan kennameef itti gargaaramuun yaada isaanii uummata isaan filatuuf bilisaan akka dhiyeessaniif yaadamee kan qophaa'e ta'u walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa aadde Meelaata Warqee Haayiluu ibsaniiru. ፖለቲካ ፓርቲዎች ይህንን ነፃ የአየር የድልድል ሰዓት ማግኘት የሚጠቅማቸው yeroon qilleensaa bilisaan kenname kuni paartileen siyaasaa fi namootni dhuunfaa karooraaf tarsiimoo isaanii miidiyaaleetti fayyadamuun uummata isaan filatu biraan akka qaqqabsiisaniif yaadameeti. Kanaaf yeroo isaaniif kenname kanatti dhimma ba'uun karaa seera kabajeen duula na filadhaa gaggeessuu ni danda'u jechuudha. Yeroon qilleensaa bilisaan kenname kun paartileef qofa osoo hin taane uummata filatuufis eenyuun filachuu akka qabu yerootti adda baafatu waan ta'eef faayidaa rugamaraa ni qabaata. Dabalataanis qaama miidhamtootaa fi dubartootaaf yeroon qilleensaa bilisaa dabalataa akka raggaa'uuf labsiidhaan murtaa'ee jira. Galmeen filattootaa erga eegalee torbee sadaffaa keessa jira. Paartileen siyaasaas gama miidiyaaleetiin yeroo yaada isaanii dhiyeeffatan lammiileen kaardii filannoo akka fudhatanii fi gamanumaan ergaa dabarsuu qabu. Paartileen siyaasaa wayita yeroo qilleensaa fi fuula gaazexaa bilisaa kana fayyadaman akkaataa heera mootummaa naamusa filannoo fi seerota biroo akkasumas aadaa fi duudhaa hawaasaa eegeen fayyadamuu akka qaban Daarektarri olaantuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa aadde Hayimaanoot Zallaqaa hubachiisaniiru. ለፖለቲካ ፓርቲዎችና ለግል እጩ ተወዳዳሪዎች በምርጫ ወቅት ነፃ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ የሚመደበው ፓርቲሌ ሲያሳፊ ነሞተ ዱንፋን ዶርገመኒፍ የሮ ቅሌንሳ ብልሳ ወይ ተከናሞ ፓርቲሌ ፌ ነሞኒ ዱንፋን ዶርገመን ኩኔን ከሮራፊ ተርሲሞ ኢሳኒ ኡመታፍ አካ ቤክሲሰኒፍ ያዳሜቲ ሀተው መለ የሮ ቅሌንሳ ብልሳን ከነሜፍት የሮ ፈየደመን አካታ ሄረ ሞቱማ ነሞሰ ፍለኖ ፊ ሴሮተ ብሮ አከሱመስ አዳፊ ዱዳ ሐዋሳ ኤጌን አከተው ሁበቺፍና Paartilee fi namoota filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa dorgomaa jiraniif yeroon qilleensaa bilisaa raadiyoodhaan sa'aatii 782 fi daqiiqaa 5 televiizhiniidhaan sa'aatii 513 daqiiqaa 45 akkasumas gama fuula gaazexaatiin ammoo sa'aatii 576 qoodamuu fi aadde Hayimaanoot eeraniiru. ለሰባተኛው ሀገራዊ ምርጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባዘጋጀው የድልድል ቀመር መሰረት ፍለኖ ብያለሳ መርሳ ቶርባፋ ኢላልቺሴ አካታ ቶራ ቦርዲን ፍለኖ ባሴን ፓርቲሌ አፍርተሚ ቶርባፌ ነሞተ ዱንፋን ዶርጎማ ጅራኒፍ ዱለነ ፍለዳፍ ከንተው የሮ ቅሌንሳ ብልሳ ገመ ራዲዮቴን ሰዓቲ 782 ደቂቃ ሸን ገመ ቴሌቪዥኒቴን ሰዓቲ 513 ፊ ደቂቃ 45 አከሱመስ ገመ ፉለ ጋዜጣቲን አሞ ሰዓቲን 570 ቆዳሜራ ሰገንታ ከነ አኪኬ ሱሜሰኔፍ ሚዲያ ሞቱማ fi dhuunfaa 50 qophaa'aniiru. Yeroon qilleensaa bilisaan kenname kun kan filannoo marsaa ja'affaan yoo madaalamu dhibbeentaa 10 caalmaa qaba. Kunis filannichi hirmaachisaa haqa qabeessaa fi dimokiraatawaa akka ta'uuf yaadameeti. Paartileen siyaasaa carraa qilleensaa bilisaan argame kanatti fayyadamuun karaa naamusa qabuun tarsiimoo fi karoora keenya uummata biraan akka dhaqqabsiifnuuf carraanuuf banaa jedhaniiru. Paartileen jiran kan filannoo marsaa torbaffaa kanarratti hirmaatan hundinuu dhufanii carraa baafatanii carraa isaaniitiin immoo maanifeestoo isaanii sagantaa isaanii maammata isaanii kan isaan uummata biraattiin ga'anidha. Uummata biratti immoo egaa paartileen hundumtuu disipiliinii isaanii eeggatanii yaada isaan qabatan sana uummata biraan adreessa akka isaan godhatanii fi haala mijateedha kun jechuudha. Kun nuufi baay'ee carraa gaarii nu uumee jira. Hanga ammaatti miidiyaaleen hundumtuu karaa walqixa ta'een paartileen bahanii akka isaan yaada isaanii ibsatan haala mijeessaa waan jiruuf kun nuuf gaariidha jechuudha. ይሄ ውድ የሆነ የአየር ሰዓት ነው በግልም በመንግስትም kun yeroo qilleensaa murteessaa fi qaaliidha. Gama miidiyaalee mootummaa fi dhuunfaatiin yeroo qilleensaa baay'eetu nuuf kenname. Gama raadiyoo, televiizhinaaf gaazexaatiin carraa nuuf kennametti haalaan fayyadamnee karooraaf tarsimoo keenya uummatatti dhiyeeffachuuf akka paartii zeemaatti karoora yeroo gabaabaaf dheeraa baafannee hojjechuuf qophii xumurreerra. Yeroon qilleensaa fi fuulli gaazexaa bilisaan qoodame kun filannoo waliigalaa ja'affaarraa dhibbeentaa 10 caalmaa qabaachuu Daarektarri olaantuun abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa aadde Hayimaanoot Zallaqaa ibsaniiru. Paartileen siyaasaa yeroo qilleensaa fi fuula gaazexaa qoodame kana bitootessaa 23 bara 2018 hanga caamsaa 19 bara 2018tti kan itti fayyadaman ta'uunis eerameera.